Ashama Arkafune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa. Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo akkuma kanaan duraatti raadiyooneedhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti guyyaa har'aatii jalqabee immoo televezyiiniidhaan toora saatelaayitii Itiyooosaatiin kallattiidhaan Waashingtan DC irraa isinii darba. Guyyaan har'aa wixata fulbaana 20 bara 2022 akkasumas immoo akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 10 bara 2014 kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Karaa teeknikaatiin immoo kan qophii kana isiniin ga'u Nugusuu Taammireeti. Oduu har'aaf qabnu kan isinii dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Gara Tuujubeetti isin dabarsa. Attamooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Mootummaan Tigraay bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayidaniif mootummaan Yuunaayitid Isteetsi akkasumas manni maree bakka bu'oota biyyattii rakkoo Tigraay keessaaf furmaanni karaa nagaa akka argamu tattaaffii dhaabbataaf ijaaraa ta'e gochaa jiruuf galateeffatee ibsa baasee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi seera namoomaa akka sadarkaa addunyaa cabuusaaf dhiittaa mirga namaa mootummaa Itiyoophiyaa Eertiraaf humnoota naannoo Amaaraa Tigraay keessa sosso'aniin raawwatamu ilaalchisee tarkaanfii adda addaa inni fudhateef mootummaan Tigraay galata qabaa jedha ibsisuun. Humnoonni Eertiraaf kan Amaaraa Tigraay keessaa ba'anii wal waraansa naannoo Tigraay keessatti geggeeffamaa jiru karaa nagaan furmaata akka argatuuf lola dhaabinsi marii irratti hundaa'e akka tolfamu waamicha dabarsuusaas ni yaadanna akka jedhu ibsisuun gama sanaan Yuunaayitid Isteetsi marii lola dhaabinsaa michoota sadarkaa addunyaa akka biroo waliin akka mijeessu ni affeerraa jedha. Ajajji sadarkaa addunyaa Baayidan mallatteessan ture dhagahamuyyuu rakkoo naannoo sana keessaa furuuf deeggaruu gama laaleen daandii dheeraa deemuu danda'a jedha ibsichi. Siyaasa Itiyoophiyaa keessaaf rakkoo gargaarsa namoomaa biyyattiif deebii kennuuf jecha labsii nageenyaa kan hatattamaa Itiyoophiyaa keessatti labsuu isaanii mootummaan Tigraay ni simataa jedha. Pireezidaanti Baayidan rakkoon kun nageenya biyyoolessaaf imaammata Yuunaayitid Isteetsiif yaaddoo kana dura hin baratamin ta'uusaa adda baasuun isaallee sirriidha jedhee jira. Ibsi mootummaa Tigraayin bahe kun. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden mootummaa Eertiraaf Itiyoophiyaa irra uggura kaa'uuf murtii isaan murteessan mootummaan Eertiraa sanbata darbe fulbaana 18 bara 2021 ibsa baaseen cimsee mormee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi mul'inatti weerara kan geggeesseef daa'immaniif dubartoota Tigraay akka qabsiisaatti fudhatee gara dukkanaatti oofaa akka jiru TPLF'n qeequu mannaa TPLF'n oolchuuf jecha adeemsa inni hordofee jiru seenaan dhiifama gochuu fi kan hin dandeenye gocha haqaan alaati jechuudhaan mootummaan Eertiraa balaaleffateera. Murtiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Awurooppaan darbaniif tarkaanfiiwwan fudhataman walabummaa maqaa biyyootaa fi uummataa akkasumas olaantummaa biyyaa hadheessuudhaan sodaachisanii amansiisuuf kan dirqisiisan waan ta'eef seeraan fudhatama hin qabu jechuudhaan mootummaan Eertiraa ibsa baaseen murtii Joo Baayiden dabarsan cimsuun mormee jira. Phaaphaasiiwwan waldaa Ortodoksii Tawaahidoo 12 kanneen kutaa lallabaa kaaba Ameerikaaf fulbaana 17-18 gorsitoota miseensota mana maree bakka bu'oota Itiyoophiyaa Riippaabilikaanota 6 fi Dimookiraatota 5 kanneen keessaa 9 senataroota yoo ta'an 2 immoo miseensa mana maree akkasumas aangawoota ministirii dhimma alaaf dhaaba misoomaa gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi kan USAID waliin wal arganii mari'atanii jiran. Phaaphaasiiwwan kun Itiyoophiyaan kurna 3 darban keessa hookkarri gosaaf amantii hamaa ishee mudate jechuudhaan gaddaan dubbatanii jiru. Dhiyeenya immoo guutummaa biyyattii keessatti jeeqamni ka'e kan isaan yaaddesse ta'ullee ibsaniiru. Amantiif gosa utuu addan baaseen haleellaa gara jabinaa lubbuu namaa galaafataa jiru kana mormuudhaaf deeggarsa bakka bu'oota uummataa barbaaduuf jecha marii kanaaf dhufuu isaaniillee dubbatan. Wal waraansaaf badiisa naannoo Amaaraaf Affaar akkasumas rakkoo namoomaa Tigraay keessaa laalchisee yaaddoo qabanillee aangawoota Yuunaayitid Isteetsiif ibsuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Naannoo sana keessatti balaa namoomaa dandammachuu hin danda'amne mudachuusaa aangawoota ministirii dhimma alaa waliin haala Itiyoophiyaa kan yeroo irratti marii geggeessaniin haala Itiyoophiyaa keessaa kan ammaa jijjiiruuf kan gargaarsa namoomaa Tigraayin dhaqutti danqaa ta'e waliigalteen lola dhaabinsaaf mariin geggeeffamuu qaba ka jedhullee tuqanii jiru. Baatii waxabajjii bara 2021 mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa lola dhaabinsa gamtokkee erga labsee booda humnoota TPLF'n kan tuqatame haleellaa waraanaallee balaaleffataniiru. Phaaphaasiiwwan kun bulchiinsi Baayiden Itiyoophiyaa laalchisee imaammata daran madaalawaaf kan haqaa qopheessuu akka qabuuf hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaan gidduu jiru akka eegu gaafataniiru. Gareen kun kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maadheffate karaa garee isaa bu'aaf hin hojjenneen doolaara 400,000 walitti qabuudhaan gargaarsa Maqalee, Matakkal, Axaayee keessaaf oolu gumaachee jira.
Itti dabaluudhaanis Itoophiyaa adabuuf kan irratti mari'atamaa jiru seera daldalaa kan carraaf guddina biyyoota of Saharaa gadi kan gabaa Ameerikaa keessatti hirmaachuuf ta'u kan bara 2020 keessa mana maree Yuunaayitid Isteetsiin bahe AGOA keessatti hirmaannaa Itoophiyaan qabdu haaressuun barbaachisaa ta'ullee mari'atanii jiran walitti bu'iinsa biyyattii keessaaf aangawoonni Yuunaayitid Isteets furmaata nageenyaa mootummaan Itoophiyaa godhu akka deeggarullee waamicha dabarsaniiru. Manni murtii olaanaa Ruwaandaa kan mootummaan Ruwaandaa shororkeessummaan himate Pool Rusesabaginaaf kanneen biroo 20 irratti adeemsa seeraa jalqabee jira. Rusesabagina kan fiilmii Hotel Ruwaandaa jedhu keessatti mul'ifameef ennaa fixiinsa Ruwaandaa bara 1994 hojjetaniif jecha hagayya bara 2020 utuu biyyattiidhaa baqataa jiranii Ruwaandaatti deebifaman. Isaaniif kanneen biroon 20 ta'an kan mootummaan shororkeessummaan himate garee FLN jedhamu garee milishaa waliin hariiroo qabu jedhamuudhaan himannaalee yakkaa 13 himataman. Rusesabaginaan himannaa irratti dhiyaate haalanii jiran. Gabaasaaleen New York Times akka tuqanitti abbootiin alangaa Rusesabaginaa hidhaa umrii guutuun akka adaban kan gaafatan yoo ta'u himatamtoota kanneen biroo irrattis adabii adda addaa akka darbu gaafatanii jiru. Rusesabaginaan hidhaa waggoota 25 adabaman. Kate Gibson abukaatoolii Rusesabaginaa keessaa tokko yoo ta'an Jeenevaa irraa VOA akka ibsanitti adeemsi seeraa har'aa isa kamiinuu haa ta'u isaaniif maatiin isaanii yakka ilaalcha har'aa ulaagaa murtii haqaa sadarkaa addunyaa hin guutu jechuun mormanii jiran. Ministeerri humnootii hidhatan ka Faransaay hoogganni waraana biyyattii loltoota bitaman Raashaa maalii seensisuuf marii jalqabe akka dhaabu akkasumas baatii onkoloolessaa keessa waadaa ajaja olaantummaa seeraa bakkatti deebisuuf seene akka eegu dhiibbaa gochuuf jecha dilbata kaleessaa maalii seenanii jiran. Maddeen dippiloomaasummaa nageenyaa Rooyitersiif akka gabaasanitti kan umriin waggaa tokko ta'e bittaan waraana maalii bitamtoota waraana Raashaa mindeessuutti ka dhiyaate ta'uusaaf Faransaay immoo qopheen akkasii itti fufataanaan humnoonni see gamas jiraachuu waliin kan wal simu miti jechuudhaan tarkaanfii kana ittisuuf sochii dippiloomaasummaa jalqabdee jirti. ECOWAS akkasumas michoonni kanneen biroon kanneen naannoo Saahel keessaa finxaaleeyyiitti duulan illee waliigalteen kun dhiibbaa inni qabaatu laalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiran. Bittaan waraana maalii kan hagayya bara 2020 aangoo qabate garuu Faransaay duula leellistoota hidhata alqaayidaa qaban waliin geggeeffamu gad xiqqeessite jechuun qeeqee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Daawwattoota keenya oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya warra afanitti ceenaa nu wajjiniin tura. Waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamuu fi hoogganaa kibbaa kan turan Gullichi dhangee nageenyaaf jedhanii yookaan nagaadhaan qabsaa'uudhaaf mootummaa Itoophiyaatti harka kennuu isaanii hangafoonni mootummaa dubbataa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni naatoor markaa dhiyeessee qophaa'ee jira. Gara isaattiin isin dabarsa. Ajajaa riphxee loltoota mootummaan Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman zoonii kibbaa duraanii Golicha dhengee gama nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaanii ibsanii jiru. Golicha dhengee wayitaarra ganama Keeniyaarraa gara Itoophiyaatti deebi'uun buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'an simannaan hangafoota mootummaa olaanoon taasifamuuf sabaa himaalee biyya keessaaf kan himan. Sababaan itti gama nagaatti dhufaniif yoo ibsan illee dhiyeenya kana gareen riphxee loltoota kanneenii adda bilisa baasaa uummata Tigraay abutu wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee taasise mormuun akka ta'e ibsanii jiru. Tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunini fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufaquu ta'a jechuudha. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan sun ofitti addeessuun yoo gara badiitti geessu malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef umrii fi balleessuun hin barbaachisu. Yeroo fi gubanii yeroo guddina biyya kana gubuunis hin barbaachisu. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa Golicha dheengeef hangafoota simannaa taasisan keessaati murtoo Golichaa gama gaarii isaan akka ilaalan ibsanii jiru. Miseensota riphxee loltoota warra biroof illee waamicha dhiyeessanii jiru obbo Geetaachoon. Kanaaf kan
Kanaan booda achi keessatti adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliinis walitti dhufuu hin dandeenyu. Shanees taanee kallattii kanaan itti fufuun hin danda'amu. Kanaan boodas qabsoon waraanaa gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u amantaa jedhu waan qabuuf gara kanatti akka dhufe kan inni murteessee qaamolee hawaasa naannoo sana jiran abbootii gadaatii fi jaarsolii biyyaaf hooggansa naannoo sanaatti fi hooggantoota mootummaas kallattii garaagaraatiin jiran dubbisee gara biyyaatti galuuf kan murteesse kanarraa ka'e jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata Oromoo waraanuurraa uummata Oromoo gidduutti waraana geggeeffamu keessatti qooda fudhachuun narra hin jiru. Warra diina Oromoo ta'anii wajjin walii galuurraa narra jira jedhee murteessuu isaatiif simannaa gootummaa godheetiiti kan inni simatee har'a ganama kan inni gara biyyaatti deebi'e jechuudha. Obbo Geetaachoon gama nagaan mari'achuuf qophiidha jechuun hirmaannaa qabsoo goolichaa ilaalchisuun illee akkas jedhanii jiru. Biyya kana keessatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eera wanti hafu hin jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinuu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaani galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhatee yookaan hojii dhuunfaa isaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuulduraatti mootummaan kan godheef waliin qabsoowuu dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhattanii warri deebi'uu barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan goollichaa akka jirutti ta'ee garuu isarraa kan hubanne amma ibsaa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u, eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas qabu akka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadame kamiinuu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibseetii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha. Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana riphxe loltootaarraa yaada gama isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo itti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Daawwattoota keenya amma immoo beeksisa teessoo keenyaa irratti isinitti himnu irratti isin dabarsina. Ammas nu wajjiniin turaa hordofaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo galgala sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argattu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees West. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV Afnet HD yookaan TVMC duwwaa 6,229 kanneen raadiyoodhaan dhaggeeffachuu feetan immoo meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 10,040 irratti meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 10,485 irratti sa'aatii wal fakkaataan nu argattu. Akkasumas marsariitii feesbuukii, tiwiitarii, instaagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Sagalee Ameerikaa. Daawwattoota keenya ammoo qophii itti aanutti darbina. Itoophiyaa keessatti lammiileen biyyattii wantoota jireenyaaf barbaachisaa ta'anii kana akka mana jireenyaa, uffata, nyaataaf dhugaatiidhaan of danda'uu hin dandeenye. Sababni isaa ammoo kan akka beektonni yookaan qorattoonni nutti himaa jiranitti imaammata diinagdee itti fufiinsa qabu dhabuudha. Imaammanni diinagdee jiraatullee ammas wanti fufiinsa hin qabne rakkinni kun uumamaa jira. Dhimma kana irratti torban darbee gabaasaa isiniif dhiyeessinee turre. Har'a immoo kutaa lammaffaa gabaasa sanaa isiniif dhiyeessina. Gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu daldaltootaa fi warra ogeeyyota diinagdee asoosiisuudhaan gabaasa itti aanu isiniif dhiyeesseera wajjiniin haa dhaggeeffannu.
Kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti torban darbe keessummoota yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan keessaa obbo Xila'uun Caalaa hojii daldalaa irratti bobba'anii kan jiran. Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaan badhaatedha. Garuu qabeenya uumamaan badhaase kanatti kalaqa ofii ida'uu waan hin dandeenyeef rakkoo diinagdeef saaxilamte yaada jedhu ibsanii ture. Dr. Sinnashaw Taammiruu ogeessa diinagdee kan ta'an immoo diinagdeen Itoophiyaa harki caalaan qonna irratti kan hundaa'edha. Sanuyyuu qonna mala ammayyaa